Biyya har'aa kana gidduu keessanitti kan inni argamee fi ergameetiin an dhufe obboleettiin keenya tokko Walatta Madiin kan jedhamtu amma biyya alaa jirti wareeggadheen ture Waaqayyo wareega koonaaf dhaga'e yommuu wareeggadhutti yoo Waaqayyoon wareega kiyya naaf dhaga'e warra mana kiristaanaa qulqulleetti maaramitti argaman namoota rakkatanii nan gargaara jedhee waadaa gale Waaqayyo waantan isa kadhadhe waan naa guuteef kanaafiyyuu wareega kiyya ergadheera jette qarshii 10,000 fi 400 isin ergite isaaniif hanga isaan ga'e qoodinaan jette hanga isin ga'e isinii kennina kan irraa hafe immoo namoonni 10 achi gara deemuu kan hin dandeenye ni jiru isaaniif qoonna ishee naan eebbistu jechuudha Walatta Madiin isinii kenna. Itu Pak, merekaችሁ ቆይ እነሱ Walatta Madiin jedhamti ishee sun erga ishee eebbisa. ጸሎት እንዲደርስላችሁ 200 ብር ነው መርቁ አርቋት መራከቱን ደስላት ለመቶ ብር ነው ትባላለች መርቋት ኤቢሳ Walatta Madiin jedhamti ala jirti amma barakana kakakabu fida መርቅ እግዚአብሔር ይስጥልን ምናምን መርቅ አሁን 3 4 5 5 Suzagan. Ciao.